raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jumaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni eejensii raadiyoo burqaa oduu yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 19ffaa sadaasa 9tiin baga isiniin ga'ee bagattumaan nu ga'e jecha haala jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ilaalchisuudhaan keessummaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. An urjii sabaati haga xumuraatti nu faana bu'a. Ayyee jaalgammada baga nagaatiin gara eejensii raadiyoo burqaa oduutti nagaan dhufte. Tole baga nagaadhaan nu eeddanii. Mee akkasumas maqaa kee fi ga'ee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee keessatti qabdan nu ibsaati dhaggeeffattoota eejensii raadiyoo burqaa oduutiin wal baraa. Ayyee ani maqaan kiyyaa Gammadaa Bultiinaan jedhani. Carraa kana naalaachuu keessanii hedduu guddaa galatoomaatiniin jecha gaheen hojii ammanatti kennamee jiru waajjira dhimmoota siivilii waliigalaa jalatti qindeessaa damee dinagdee fi hawaasummaa natti laatamee jira. Isa kanarratti akka hojjedhuu fi dirqamni natti laatamee anis dirqama kana fudhadhee deemaan jira. Tole ayyee akkasumallee itti dabaluudhaan akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifa tahutti ergamaa fi mul'ata jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifaa nuuf godha. Kanarratti waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bal'aan kaayyoo isaa
kana jennee dubbachuu uummanni Oromoo bal'aanne noonoo isaan dubbannu garatanii beeka. Kaayyoon isaa uummata cunqurfame, uummata mirgi isaa sarbame, qabeenyi isaa saamame, waraana qabsoo fi dirqama isaa fudhatee kaleessarree arraallee darbee kan deemaa jiru. Ammas immoo nuyis immoo qaama sibiilii taanee osoo jiru isaan kana bira dhaabachuun dirqama keenya waan ta'eef akka Oromoo tokkootti waraanni kun maal barbaada? Maal isa barbaada? Qaamni sibiilii tokko akka dirqama namummaa inni dirqama waraanummaa namummaa saba isaadhaa fi lubbuu isaa dabarsii laata. Isaan kanaaf akkamiin karaa agarsiisuu dandeenya? Akkamiinis immoo isaan bira dhaabateenya kan jedhu kana. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee hundeessuun sababa maaliif barbaachisee jettu? Sababa inni barbaachiseef kan idilee fi al-idilee ta'anii solumayyuu ni jiru. Idileen jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo saba isaa cunqurfamee mirgi isaa sarbamee mirga jiraachuudhaaf mirga isaa kabachiisu qabeenya isaa saamame qabeenya isaa iddootti eeguudhaaf kan hundaa'edha yookaas immoo kan ijaaramedha. Yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan gama dinagdee hawaasummaaf siyaasaan jiru nuuf ibsaa. Haalli amma jiru haalli hawaasa keenyaa baay'ee cimaa fi dinagdeedhaan kan baay'ee gadi bu'ee akkasumallee baay'ee sadarkaa ofii isaallee dadhabaa irra jira hawaasni keenya. Haa ta'uyyuu malee immoo sadarkaan dinagdeedhaan gadi buunee dhabne jedhee ijoollee isaa kan isaaf jedhanii gara bosonaa bu'anii jiran kamiiyyuu bira dhaabbachuu hin dhiisnu. Gama dinagdeedhaan hawaasni keenya baay'ee daran miidhama. Kaleessallee wayyaaniin hawaasa keenya saamaa albuuda inni qabu qabeenya inni qabu saamaa turan. Har'allee mootummaan abbaa irree darbee saamaa dinagdeedhaan hawaasa keenya dadhabsiisaa siyaasaan illee hawaasa keenya dadhabsiisaa jira. Kanaaf dinagdeedhaan hawaasni keenya hedduu miidhamaa. Sadarkaa inni irra jiru kun sadarkaa ofii isaa irrallee of dadhabuurrallee jira. Haa ta'uutii garuu immoo qabeenya dhabee yookaanis immoo waan hojjetatu dhabee nageenyi waan dhibeef siyaasa dhuunfaa isaatti fayyadamuudhaan hawaasni kun akka hin makaranne akka hin hojjenne akka inni nagaatti bahee hin galle kan godhu qabeenya isaa illee kan bakka hargutti gubaa sangaa isaa illee qala qabeenya hargu saamaa kan deemu waraana mootummaa akka ta'e hundumtuu ni beekaa argaas jirraa hundumtuu argaallee ni jira. Kanaaf iyyuu dinagdee irratti hawaasni ammas hedduu miidhamaadha. Keessumaa garri Oromiyaa lixaa hedduu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu miidhamaa sadarkaa of dadhabuurra isarra darbee amma giddugallis amma hawaasni giddugalarra jiran dinagdeedhaan baay'ee miidhamu siyaasa dhuunfaa isaaniidhaaf dinagdeedhaan akka hawaasni keenya miidhamuu fi akka inni of dadhabu akka inni bahee hin galle akka inni hin hojjetanne of hin dandeenye akka inni harka namaa laalu mirga isaallee dubbatee hin falmanne mootummaan kun gochaa jira. Garuu immoo kana kan isaan godhan uummanni keenya akka inni dadhabu kana gochuun isaanii uummata keenya teellaa hin deebifne teellaallee hin deebisu jechiisitti fufaa ammallee oltaanee falmachuu qabna. Mootummaa kana kuffisnee gara dinagdee keenyaa deebisnee of ijaaruu akkasumallee hojii keenya sirriitti qabeenya qabnu albuuda keenya seeraan itti fayyadamuu akka qabnu mootummaa kana ofirraa kuffisnee. Akka abbaa dinagdeetti maddi dinagdee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti maali nuuf ibsuu dandeessu? Maddi dinagdee waraana bilisummaa Oromoo maddi isaa wanna biraa yookaan immoo iddoo biraadhaa dhufaa osoo hin taane maddi isaa uummatuma Oromoodha. Oromoodhuma akkasumallee lafa argatetti nyaatee lafa dhabeetti agabuusaa bulee falmaa geggeessuudha. Haa ta'uutii uummanni keenya immoo osoo hin dadhabin hin nuffin akkuma kaleessallee deengaddallee kaleessarrallee arrallee madda dinagdee waraana bilisummaa Oromoo ta'ee jira. Ta'as immoo jira. Kanarratti hawaasni keenya baay'ee dararamaadha ni beekna. Immoo dararamee jedhee ijoollee isaa bira dhaabachuu hin dhiisine waraana isaa bira dhaabachuu hin dhiisine kaleessa sin dhaabachuu hin dhiisne arrallee dhaabachaa jira. Kanaafuu maddi galii waraana bilisummaa Oromoo idilee uummatuma Oromoon. Mee isin akka abbaa dinagdeetti akkamittiin dinagdee maddisiisuu dandeessu? Dinagdee kan madduu danda'u dinagdeen wantootni dinagdee maddisiisuu danda'an hedduminaan hawaasni oolmaa isaanii hawaasa keenya faana wantoota barbaachisanii akkasumallee wanta gochuu mallu waltaanee akka goonu
maddi dinagdee ammatti rakkisaa yoo ta'e illee garuu immoo wantootni barbaachisanii fi akkaataan itti barbaachisu akkaataan itti maddisiisuu dandeenyu nuti hawaasuma keenyaatiin waliin hawaasuma keenya barsiisnee hawaasni keenya akkaataa dinagdeedhaan of ijaaruu danda'u dinagdeedhaan dhaaba isaa waraana isaa ijaaruu danda'u uummatuma keenya barsiisnee uummatuma keenya waliin ol taanee harka ol qabannee yoo ta'een ala akkaataan yookaan immoo fandireetii addaa hin qabnu ammatti hawaasuma keenya karma hawaasa keenya maal akka barbaachisu akkaataa itti barbaachisu hawaasuma keenya wajjin walii gallee hawaasni keenya maal akka gochuu qabu hawaasni keenya illee maal akka hin barbaachise maal akka barbaachisu dinagdeen keenya akkaataatti deemuu danda'u guddachuu danda'u walumaa taanee hawaasuma keessa jiruuni deemsisuu dandeenya. Dhimmoota siviilii waliigalaa jalatti akkuma hojjetaa jirtanii waraana bilisummaa Oromoo fi siviilii gidduutti qindoomina uumuun maaliif barbaachisee jettu? Kanarratti waraana bilisummaa Oromoo fi qaama siviilii gidduutti wal quunnamtii yookaanis immoo wal ta'uun kan inni barbaachisee fi inni jalqabaa kan qabsaa'amaa jiruu fi akkasumallee kan deemamaa jiru hawaasicha qaama siviilii haa ta'u kan qaama siviilii hin taanes haa ta'u qaama nu mormaa jirus haa ta'u qaama nu mormaa hin jirres haa ta'u qaamni jiranii akkuma jiranitti ta'ee uummanna keenya ni barbaachisaa jennee fudhannaa nuti qaamni siviilii waraana keenya tokko karaa agarsiisa lama dheebuu beela baasa yoonni daare daara baasu yoonni dheebute bishaan laattuu fi yoonni beelee midhaan nyaachisu akkasumallee karaa agarsiisu diina akkaataa itti inni jalaatii miliqee ooluu danda'u fi haala mijeessuu kanaaf iyyuu qaamni siviilii murteessaadha waraana bilisummaa Oromoo fi inni ilaallama. Gama qabsoo karaa nagaa fi hidhannoo keessatti ga'een uummata Oromoo irraa eegamu maalidha jettu? Uummata Oromoo irraa kan eegamu uummanni Oromoo warreen karaa nagaa tumsaa haa ta'u iyyuu malee immoo kan warreen hidhannoodhaan uummata kanaaf qabsaa'aa jiranii mora jabeessuu fi akkasumallee waan barbaachisu bira dhaabbachuu qaban jedha. Sababni isaa karaa nagaa biyyattii keessatti wanti bilisummaan ni dhufa jedhee yaadu maal jenna kana dura wanta ta'e ni beekna kana dura wanta ta'aa jirus argaa jirra arginees kanaaf iyyuu gaheen uummata Oromoo waan na barbaachisu qabeenyaan haa ta'u yaadaan haa ta'u waan barbaachisu kam yoo danda'ame akka waraana isaa bira dhaabbatu waraana isaa bukkee dhaabbachuu waraana isaa jajjabeeffachuu. Akka jechaa jirtutti qabsoon karaa nagaa hin barbaachisu jechaa jirta. Erga qabsoon karaa nagaa hin jiraanne siyaasni dippiloomaasiin akkamittiin hojjetamuu danda'a? Siyaasni dippiloomaasiin hojjetamuu kan inni danda'u yoo olumaa gala yaada siyaasti yoo olumaa gala mootummaan kun kufe malee karaa warreen wanta karaan nagaan hin barbaachisu jechuu kiyyaame garuu kuffisu mootummaa kana kuffisuudhaaf mootummaa kana baay'ee dhiibbaa irratti geessisuu kan danda'u karaa nagaarraa qabsoodhaan yaadatamu qaban. Karaan nagaa kana dura warreen karaa nagaa deemaa turanii hedduun isaanii akkaataatti miidhamanii akkasumallee ammallee kan miidhamaa jiran hedduun ni jiru. Hedduun manuma sirreessaatti akkasumallee qondaaltonni mana sirreessaa karuma nagaatti ga'anii ammallee qaamaan malee yaadaan hidhamuudha. Kanaaf iyyuu qabsoon nagaa hin barbaachisu jechuu sun taane biyyattii keessatti baay'ee kan murteessaa ta'e qabsoo hidhanii jechuudha. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee abaa wajjin hariiroo qabaa jettu? Hariiroo qabaa danda'uudhaan deebitaan mirgaadha deemu fudhatan. Inni kunis misoomnis uummatummaa fi kaayyoon isaan qabatanii jiran kaayyooma uummatuma Oromoo dhaabbachaa jiru. Yakka garaagaraa Oromiyaa keessatti raawwatu hawaasni Oromoo yeroo garaagaraatti gama saamichaa ajjechaadhaa fi nama qabanii maallaqa gaafachuudhaan yeroo baay'eetti Oromiyaa keessaa bakkoota hundaatti hawaasa biraa komiin ka'aa jira. Isa kanarratti maal jettu isin? Maqaa waraana bilisummaa Oromoon kanneen dabalan jiraachuu mala. Kaleessas argaa turre arallee argaa jirra kan deemanii dhaqanii harka laatan akkasumallee waraana bilisummaa Oromoo biratti qabamanii kanneen abaluun na ergee abaluudha waraana bilisummaa Oromoo kan jedhi dhaqee akkas godhee mootummaan na ergee yeroo hedduu miidiyaa hawaasaa irra roobni naanna'u ni argina. Kun immoo maqaballees akka hawaasaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hin taane yaada qophaa'ee fi piroojeektii hawaasa keessatti diriirfamedha jedhee fudhadhaan. Maleessaatii waraana bilisummaa Oromoo
kana ni godha jedhee yaadu kana du'allee hin goone ammallee ni godha jedhee yaadudha. Torban kun yookaan baatiin kun baatii sadaasaati. Baatiin sadaasaa kan itti yaadatamu yaadannoo guyyaa fincila diddaa garbummaa tibbana torban kana keessa waggaa 19ffaa isaa ilaalchisuudhaan uummanni Oromoo yaadataati kabajaatii jira. Isa ilaalchisuudhaan waan jettan qabdu? Hawaasni Oromoo fincila diddaa garbummaa kanarratti akkuma isaa kana dura jabaatee ol ta'e waliin dhaabbatee akka diina isaa dura dhaabbatee mormuu dhaamsa dhaamaa. Dhumarratti waan jettan jira uummata Oromoodhaaf dhaamsa dhaamtan yoo qabaattan? Baay'ee dhumarratti kana jedhan uummanni Oromoo kutaa lagaa gandaa osoo waliin qoodin ol ta'ee tokkummaadhaan ka'ee falmachuu qaba. Kun immoo dirqama nama tokko osoo hin taane dirqama hunda keenyaati jedhaanan. Jaal Gammada turtiin waliin gootaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota eejensii raadiyoo burqaa oduutiin galatooma isiniin jedha. Isinillee guddaa galatoomaa. Ifte itti gorree oltumee gattumee washii fi gondaa keenya sha goonu. Silaa baroodha garuu buna bu'ame sanan qe'eetti ol guursisaafani jarattii ba'anuuf baattu sanani maandisii irraa fiduu deema deebittan gora. Anoo obsa dhabee itti gorega. Burtukaana'u yaadamma waalala barbaadeen nabe qoricha jaalalaye. 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 Burtukaana'u barbaacha kennuufe. Burtukaana'u aggaaroo jennaani. Burtukaana'u dhimmuumoo sakkaadhee. Burtukaana'u teessoon kee dhugaani. Ol muri ijoollee jima. Burtukaana'u urjii lakkaayi. Burtukaana'u kumaa dhibbaa jedhi. Burtukaana'u qurxii natti himi. Burtukaana'u suman jaallaa jedhi. Burtukaana'u rangadee shafe. Burtukaana'u boqqolloo na sheete. Burtukaana'u obsee si taphannaan. Burtukaana'u wambadee na seete. Wallahi billahi onsi dhiise jilbaaban uffadhaa surree dhiise. Wallahi billahi onsi dhiise jilbaaban uffadhaa surree dhiise. Burtukaana'u akaayii qamadee. Burtukaana'u osoon gubatini. Burtukaana'u maal jettee wantamma. Burtukaana'u osoon hubatini. Burtukaana'u dirree fi Jibuuti. Burtukaana'u baaburaan deemama. Burtukaana'u ijoollee jimmaatiif. Burtukaana'u lubbuun illaatama. Ol muri ijoollee jimmaa. Burtukaana'u ittoo baddaan jiru. Burtukaana'u mukaa garbuu malee. Burtukaana'u kan baranaan himu. Burtukaana'u barraa darbuu malee. Burtukaana'u yaadamma waalala barbaadeen nabe qoricha jaalalaye. Burtukaana'u yaadamma waalala barbaadeen nabe qoricha jaalalaye. Burtukaana'u yaadamma waalala barbaadeen nabe qoricha jaalalaye. Burtukaana'u yaadamma waalala barbaadeen
nabe horicha jaalala lukkuu koo si adii annaan si badda maashoo koo tokkitti nankaanan si badda dallaan ijaaramte dirriba manaan bahin maasho nan dhufaa si bira awwaabbaa giddi jalawaa jirti shaamaa kee jalawaa jirti. Assalamu alaikum ya tamima jalalan siif qabu sittanima Assalamu alaikum ya tamima jalalan siif qabu sittanima way qorqorrotti gama ansi biilanse kokkolfaana miite anna miitan seene bishaan awweetu jeetee naaftee kan waliin nu gahe alhamdulillahi nuti ijoolleen jimma katale ajaa'ib biraan qabnu yoo jaalalaa malee sumii waa bara adaraaru hi jaalalae sumii waa bara adaraaru hi jaalalae. Awai irranga de chocha baringa susuka tai buna dugi buna malanuga mashoko takitte najala dukuba hospital jimma gudano busako na fayyisi malo masho buskuta koe o salamata sumade bota onnenko sumade bota Awwaabbaa giddi jalawaa jirti shaamaa kee jalawaa jirti shaamaa kee jalawaa jirti